Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oduu gammachiisaa jiraattota Saudi Arabiyaa naannoo Makkaatti argamtan hundaaf. Oduu gammachiisaa jiraattota Saudi Arabiyaa naannoo Makkaatti argamtan maraaf. Jabaadhaa sheer walii godha. Waa malee waan dubbannu, waa malee nama qabnu. Isin galee waa malee nama in qabnu qabnaani mun gadimnu waan qabne takka chuudha al tokko irraa dubbanna bakkaan geenya over the game jabaadhaa sheer godhaa akbaara bareedaa isinii qaba warri Saudi Arabiyaa naannoo Makkaa jirtan sheer godhaa waslaa ta'jabbi baadiyyaa keessaa dhuftee ummata miskiina ulamaawota acuucee injiraattu si qabeera sin gaddiisu alana over the game shaanxaa kee qopheeffadhu tultullaan waslaattaan kan warra namaa saamaa ture kan birii namaa saamaa ture nanaaf ofsiisina amma irraa tuttunne irraa kalas fudhanne gaashee koo birriin kee as geeree لا إله إلا الله أكاد دعم مدين بيكو أكاد دعم مدين بيكو ورما كجبادا شير غلا ولي ناقا نمني لون أجو كبا أخبارك أنا نمر دبي جاكو فتشير غلا أخبارك ما أستاذوني علماءوني كيساتو ورقوما دين قدا هاوين أفاساتين ورقوما بيا أباسا غلا يجودا biyya abbaan jifaar dhaqanii keessatti sadaqaa kennaa turan biyya abbaan jifaar dhaqanii masgiida keessatti ijaaran leenci keenya jechuudha jaarsi nifxaamiin jaarsi furriin amma dhalaan geenye isinitti dhaaddatee yookiin ana jiraata yookiin hawwii jiraata afaaniin qofaa miti gochaan isin agarsiisuun dhufe gochaan isin agarsiisuun dhufe kadha jabaadhaa sheer walii godhaa warri makkaa mesenjeraa walii ergaa jabaadhaati akbaara bareedaa isinii qaba takka waasi sobeen beekaan waa'ee hawwii kana qaata naga'e amma gara dubbiittan gala nama 500 gahaadha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جبتو نجا كسانيو بوليوان كي نا بيا دنيا رتركم تاون دوم تكسانيو يرودا نو لغاربي دبتشو لافي يرودا نو أن مبارك مسمى تشولا أوفين جدو أوفين تادو مالين جدو غرومو وانغو دمو كابو كمينو ميتا المنما أن أكم مبارك مسمى تي أبوليوان كو بيا أولما كساتي دارا رماجرانو وكوبان yetiimota kan abbaan irraa du'e kan haati irraa duute kan biyya namaa keessatti dararamaa jiru sagalee ta'uudhaan hin beekama. Yeroon akkas jedhu immoo dirqama dhukkufataa miti. Dirqama dhukkufataa ta'uu hin qabu namni gargaaru jechuudha. Fayyaa waslaataa akkaataa harkaa gate dhiira caalu kan buujalaamiin tokko utuu caammaa isaa baafatee miilli isaa ilaalame jechuudha. Kan buujaleen qottee irraa fixee rabbi nama godhee jennaan Saudi Arabiyaatti achi bahee lammiilee keenya dararaa ture ergatti fashalaa irra maaliyyuu akka ijoolleen Saudi Arabiyaa hawwiin qabsiisee dararaa ture yeroo gabaabaa keessatti yoon dararsiisee isin hin agarsiisin an mubaarik musammaa jettanii na waaminaa viidiyoo kana seenaadha lafa kaadhaa dhageessanii qalama dahabaatiin barreessaa viidiyoo kana qalama dahabaatiin barreessaa
wantan dhufeefi hadha baay'een gammadee jira. Hawwii fasaamee jechuudha dhuufu sana likkiitti galeera. Isinitti himu garuu hawwiin isinitti himu likkiitti galeera. Na amanaa akkanaa gootanu amma. Warreen hawwiin isin qabsiisee dudubbaan riyaala 8,800 isin hirkaa fuudhee mana hidhaatii isin baase tokko jedhala. Warra namas hin barbaadu. Lakkoofsi maxxanfamee jiru warra kamiin hin barbaada beektu warra hawwiin inshaallah mootummaa Saawudiitii walii galee gaayaa shortaa ittaati fak shortaa dhiisiitii mootummaa Saawudii yoo ta'e jechuudha. Lammummaan isaa Itoophiyaadha malee lammummaa Saawudii fudha kennuuf hin danda'u shortaan sun. Lammummaan isaa Itoophiyaawii. Isinii galee warra amma keessaan naqunnamtan waa'ee hawwii jechuudha. Hawwiin dhumateeraa fi na amanaa dhumateeraa fi calluma illee naasawwan. Hawwiidhaa dhumateera. Shaanxaa isaa qopheeffatu. Juuntaa wajjiniin dhaqee ciisuudha haa qophaa'u. Ifaan ifatti sitti himna. Tokkoon badootti baqadhu badoo keessaa qabami. Tokkoon mootummaa tarka kennite jechuudha. Akka gootanu yaa biyya. Haasaa dheeressuun hin barbaachisu. Anta kaasee hin beeku. Ololololololo jedhaa ture eeggadda tuubboon boombaa. Illaalta teessee. Silxichuma teessee laalta. Silxicha takkaa ilmaan Oromoo himattee hin beektu. Silxicha ati Oromummaan kee maa inni? Yoo ilmaan Oromoo dararamaa jirtu hidhaarraa nambisin. Dhiiga ilmaan Oromoo gurguraa an Oromoodha. Silxicha maaloo abbayyeen kee maal ta'ani haati kee maal ta'ani. Po'alek maayyimin siluma sooressi maayyimiin jedhan sooressi hattuun jedhan iyyeessa kana waan kallaqetti fakkaata jedhan. Si galee eengaddan sitti hime yaa sadaqa akka gootan yaa biyyaa warra Saawud Arabiyaa naannoo Makkaa an Mubaarak obboleessi keessan waa malee numne wantan sinii dhufeef gurri kee kayiree dhaga'u akkasin naan jettan nan beekaa akkanaa gootan amma haasaa gabaabaa haasaa dheeressuun barbaadu. Warri qoy blookii lan sikaa. Akkanaa gootan warri Saawud Arabiyaa iyya dabarsaa hawwiin kun ilma Oromoo himateera. Yaa jiran qaatan sinitti himan. Oromoo gabroomsaa jira yeroon siniin jedhu ragaadhaa wajjin. An Oromoodha ofiin jedheedha kalas Tigreedhaan jettanuun naftanyaadha yookiin Amaara yookiin saba biraa silxeedha jechuun dandeessan. Hawwiin an Oromoodhaa siniin jedhe qoradhaa Oromummaa isaa fidaa. Garuu uummata Makkaa kontiroolii godhee jechuudha. Shortaa abdatee uummata Makkaa kontirool godhee jechuudha. Maal jedhaa ture? Jaarsolii guumaa ulamaawota guumaa yoo jarri ijoollee na himatte kana naan fidin nan xaqlaallaa siisiifan baay'ee du'aa'ee keessan taqabbalameera. Du'aa'een keessan sun taqabbalameera. Dhugaan sinitti himaan takkaa guyyaa tokko sobee qadibee waa dubbadhee hin beeku. Dubbadhee dhabee hin beeku. Rabbitti kenna dhabee hin beeku. Akkanaa gootan bu'aa isaa gabaabaa haasaarran deddeebi'u. Warri hawwiin isin qabsiisee hidhaadhaa. Mana keessanitti poolisii ergee ka'ee deebi'ee immoo maallaqaan isin baase sodaa tokko malee iccitiin keessan eenyuttuun kennamu. Riyaala 30 miti 130 hawwiin yoo naa erge boolla haadha kootiitti naa galchu. Iccitiin keessan dabarsee hawwiitiin gurguruwa. Abshiraa. Jabaadhaatii keessaan naqunnama sa'aatii ammaatii kaaftanii rafeen bulu'an waan isin barbaadeefan qabaan. Yeroon akkana jedhu akka hawwiin nama 5-6 hawwiin na qabsiiseera jedhaati. Waan deemaa jiru kaafuudhaa jedhu utuun beekuun dhufe liibiin sinitti mi'an. Anatu gad deebise. Warri dheengadda ifta warri informationii naa kennaa turtan waa'ee hawwii. Waatsaappiidhaan barreeffamni keessan hin jira waan hundi hin jira gatii ta'eefi isin naa kottaa jabaadhaati. Isin hin barbaada gara keessanii nama barbaadaan. Warri mesenjeraan waatsaappiin iccitii hawwii faandoo kana natti kennaa turtan kottaa isin nama naan. Maaliif iccitii hawwii kana natti kenne isin ammas naa kottaa suutumaan. Karaa sana jechuun shalaqoo sana keessa baati. Suutaan tu hawwii isin argin kottaa waan cimaadhaaf isin barbaade. Inni dhuftanoo warra hawwiin qabsiisee kee mana hawwiin qabsiisiise. Safara isaa birrii meeqa akka fudhatee baasise. Eenyuun akka hidhaadhaa baasise.
jara kana naa qabadhaa kottaa isin warran walamannu sun tokko jedha ijoollee shamarranii haawwiin geessee shortaatti isin kennee daffaramtan kottaa keessattuu shamarran barbaada jechuudha nama shan bichaan barbaadala kana hunda haasa'e jechuudha nama shan qofa tokko warra haawwiin qabsiisaa ture warra haawwiin baasisaa ture tokko jedha lama shamarran haawwiin isin daffarsiisaa ture obboleettii keenya kan haawwiin abbaa manaa qabsiisee kan haawwiin abbaa manaa qabsiisee haadha manaatti taphataa ture kottatis qabatamaan warri haawwiin rakkoo isin irraan gahaa ture warri haawwiin isin doorsisaa ture rabbii jedhaatiin sobinaa dhugaadhaan dhugaan mu'ataadha sobni mu'atu haawwiin anaaf diina gooti isin galee haawwiin anaaf diina gooti diinummaa isaa immoo isin dararee jennaan diina goo ta'e malee dhimma dhuunfaa walirraan qabnu kanaafuu jennaan bakka jirtan dhukaatanii shawaas ta'e arsiis ta'e jimmaas ta'e wallaggaas ta'e namoonni Saudi Arabiyaa naannoo makkaa jirtan haawwiin isin dararaa ture isin dararsiisaa ture isin qabsiisee duddubbaan maallaqaan isin baasaa ture wallaahi summa wallaahi nama shan qofan barbaada kudha akka dhibbi dhufu nan beekan nama shan isaa immoo karaa namoota an beeku sanaatiin namoonni shan dhufu isin qofan barbaada over the game dhumate sana booddee waan deemu hojiniin ilaallaa jechuudha mee haawwiin ummata keenya dararee Saudi Arabiyaa keessa jiraate mubaarik musamma'an hin jiraadhu qalama dahabaatiin barreeffadhaa jechuu koo kana yoo haawwiin udduu isaatiif harki isaatiif miilli isaa walitti hidhamee qilintoo bu'ee isin hin argin maqaa koo mubaarik irraan jijjiirradhaan na amana mubaarik irraan jijjiirradhaan siniin jedhe mootummaa Saudii jinsiyaan kennu sinii galee mootummaan Itoophiyaa immoo nama lammii isaa dararu biyya namaa keessatti paaspoortii gaafachuudha dhume isinii galee mootummaa Itoophiyaatii gubboo kennuu hin danda'u wanti faandiyyaan kun poolisii Suudii miti kajan isinii galee dhumeera haawwiidhaa hin dhume kanas bakka sagaleen keessan dhagahame narka bu'e kanas wallaahi sobaa miti haasaa gabaabaa jabaadhaa kottaa keessan naqu nama yalla deeme faandiyyaa kanaa jennaan saatiin maatii qaaftanii waatsaappiin dhuftanii jechuudha kara wal beennu sanaan jechuudha warri information isaa kennaa turtan sun jabaadhaa naa kottaa qaba viidiyoo kana warri kaan immoo sheer godhaa an naman barbaadu qaba jarri naaf dhufu namni biraan barbaachisu yoo diqqa miidhaa qabatamaa sirraan ga'ee jiraate haawwii kottu na bira gaafa iccitiin kee beekadhaa immoo haawwiin dhufee mubaarikitti himteetta siin jechuu danda'a umrii isaa afte kana keessa jechuudha akkuma wayyaanee jechuudha akkuma wayyaaneen akka itti juuntaan namni Tigraay hin dhufe namni lola nu dhufe qabaramee galaa jedhe wayyaaneen ofii isaatiif boolla namaa qotetti qabaramee dhume haawwiinis namni mubaarikitti haasaa himtan mistira koo himtan bakka isin jirtan isin funaansa jedhe miti umrii isaatu guyyaa lama sadii afur shan qubaan lakkaanteetti kanaawwi ho akkamitti lammiin Itoophiyaa tokko ummata Itoophiyaa dararaa lammiin Itoophiyaa tokko ummata Itoophiyaa dararaa biyya namaa keessa jiraata itti yaaddu sin hin ta'u hin qajeelamu irratti naqqaamne nama dhabame nama sinirraa dubbatu dhabne ergasii nama sinirraa dubbatu dhabdan lakkoofsa bilbilaa sinii maxxanseera warri haawwiin isin ergus kottaa warri haawwiin isin ergusi haawwiin akka nan godhee na qabsiisee jedhe kottu gadansi baasa warri haawwiin isin ergi nan beekaan hin fudhu nama haararraa warra ergasii informationii naa kennaa jirurraan hin fudha malan nama haararraa hin fudhu akkasii akbara bareedaadha yookiin haawwii jiraata yookiin ana jiraata innaan akkana jedhu waa malee hin jenneen waan hin jedhee fanatu beekaa jabaadhaa keessaan naa kottaa warri haawwii informationii isaa guutuu qabdan waan inni nama godhaa ture qabatamaan sobaan hin barbaadu laan sobaan hin ta'u sobaan nama hin balleessinu rabbitu isa qabuu deemaara sobaanii miti dhugaadhaan qabatamaan waan haawwiin si godhe yoo qabaatte kottuutii naanaasee sobduuf hololtuu nan beeka warra haawwiin natti ergus nan beeka nama shan ja'a haawwiin gurmeessee natti ergaan mala
dhufanii hawwiin nu miidheera maal nu gochuuf waan asii godhu sitti ni waan biloogii udduu keessa kaa'amadha jala kana akkasi akbaara kana isinii qabaa chaarjiin irratti cufee mustashfaan oolee obboleetti keenya tokko amaliyaa gochiisuu deemeen amaliyaa xumuree san ganama subii ba'e ammaleef galaa jira hunduma keessan rabbiif jecha isin jaalladha viidiyoo isa kana cufadhee keessaniyyi isinii galee hattoota immoo waa'ee viidiyootii immoo nan deebi'a inni kun qobaatti sheer naa godhaati nan deebi'a waa'ee viidiyooti amma daqiiqaa 5 booddee waa'ee viidiyooti liivii nan gala ammas deebi'e kana walitti maa akbaara kana baay baay